Hayyeen akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota eebbisateek akkam nagaa keessanii nagaa kooti kun eebbisateekii waa'ee hackingii waa'ee codingii programmingii editingii wal qabatee wantoota teknoolojii wajjin wal qabatan wantoota haaraa ta'an kan isin biraan ga'uudha. Harasumaan addatti qabadhee dhiyaadheeraanis bilbila Samsung tokko originalii fi fake ta'uusaa yookiin forged ta'uusaa akkamittiin adda baasuu akka dandeenyudha. Innis koodii fayyadamnee steepii jalqabaa irratti koodiidhaan bilbila keenya irratti keypad yookiin lafa bilbila itti barreessinu gallee sanii booda koodii asirratti argitan kan galchitu jechuudhaan guutuu mallattoo urjii mallattoo riqichaa yookiin masilaalli ittaan sun duwwaajaa mallattoo masilaalli gootuu jechuudha. Sanii booddee ofiisaatiin yuusinii fida IMEI saasinii dhufa asirratti akka argaa jirtanii isinitti agarsiisuu fi asirratti koodii lakkoofsa dijitii 15 qabu isiniif dhufa akkuma lafatti sararamee jiru kana jechuudha. Lakkoofsa dijitii 15 qabu isiniif dhufu kana keessa dijitii 7ffaa fi 8ffaa isa jiru fudhatanii ittiin adda baasuu dandeessu jechuudha. Innis haala salphaa ta'een adda baasuu dandeessu. Lakkoofsa dijitii warra IMEI kana irratti argaa jirtanii dijitii 7ffaa fi 8ffaa irratti isa argamu irratti hundooftanii adda baasuu ni dandeessu jechuudha. Lakkoofsa dijitii 15 argitan kana keessa dijitii 7ffaa fi 8ffaa irratti hin argamu. Fakkeenyaaf kan kana dijitii 7ffaa fi 8ffaa 06 ta'a. Kana jechuun biyya biyyaan koodoti qodaman jiru IMEI irratti hundaa'uudhaan lakkoofsa kana adda baasuu dandeenya. Originaliif fi fake yookiin forged ta'uusaa adda baasuu dandeenya. Gara koodii biyya biyyaan qodaman kanatti yoo seennu lakkoofsa IMEI biyya biyyaan jiru kana 04 dijitii 7ffaa fi 8ffaa irratti hin argamu. Kun lakkoofsa dijitii 15 kaa'ame keessa 7ffaa fi 8ffaa irratti hin argamu. 04 yookiin duwwaa 4 yoo ta'e China low quality warra jedhamanidha. Kana hin dagatinaa dijitii lakkoofsa asirra jiran keessa 7ffaa fi 8ffaa irratti hin argamu. Dijitii 7ffaa fi 8ffaa jechuudha. Duwwaa 3 yookiin duwwaa 4 yookiin 40 wal jijjiiruus danda'a. 40 yookiin duwwaa 4 30 yookiin 03 ta'uu danda'a. China low quality warra ta'anidha. Koodii biyya China jechuudha. Low quality gadi bu'aa warra ta'anidha. Duwwaa 6 yoo ta'e immoo fakkeenyaaf amma kun kan silkiin itti fayyadamaa jiru kuni IMEI isaa duwwaa 6dha. Finland good quality warra jedhaman keessa jira jechuudha. 60 yookiin 80 duwwaa 08 ta'uu danda'a. Good quality warra jedhamanidha yookiin fair quality jechuudha. Akkasuma dijitii 7ffaa fi 8ffaa irra yoo jiraate 01 yookiin duwwaa 1 yoo ta'e akkasuma fair quality warra jedhamanii Finland productii ta'anii baay'ee gaarii warra ta'anidha. Dijitii 7ffaa fi 8ffaa irra jiru. Duwwaa 1 yookiin 10 yoo ta'e quality baay'ee gaarii warra jedhamanidha jechuudha. Samsung yeroo bilbila yemmuu bituuf kaatan koodii kana gashitanii dijitii 15 lakkoofsa dhufe keessa dijitii 7ffaa fi 8ffaa irra inni jiru 01 yookiin 10 yoo ta'e quality baay'ee gaarii yookiin originalidha jechuudha. Akkasumas 00 yoo ta'e immoo baay'ee quality baay'ee isa olaanaa jechuudha. Isa dhumaa jechuudha. Baay'ee gaarii isa ta'edha. Yeroo baay'ee biyya keenya keessatti badaan argamanii 00 warri ta'anii inni dabalataan 03 yookiin 04 ta'anii
koodii makana gashitanii 04 yookiin 03 ta'anii gaarii kan ta'an jiru China ma ta'anii jechuudha duwwaa 5 ta'anii gaarii kan ta'an US yookiin Brazil's productii China's US ta'uu danda'u gaarii kan ta'an jiru isas koodii makanaan adda baasuu dandeessu jechuudha 04 yeroo baay'ee namoota baay'eetti kan fakkaatu koodii kan biraa ittiin originally jedhanii yaadan jiru innis mallattoo urjii mallattoo riqicha yookiin mislaalli 0 kana gaafa akkas goonu bilbilli keenya yookiin bilbilli fuunee suni originally jedhanii yaadu garuu miti kana bilbiloon warri koppii ta'anis ittiin adda baasuu ni dandeessu jechuudha bilbiloota warra fakkeenyaaf kun iskiriinii bilbilachaa yoo sin jalaa tabalaashee kan taachii gootanii akka ittiin adda yoo cabaa qabaate ittiin adda baasuuf sin gargaara malee originally fake ta'uusaa baay'ee fayyadu bilbiloonni fake ta'anii akkas kana sinii fidan ni jiru kana qofaa miti bilbila fake ta'anii speakerii isaa wantoota adda addaa ittiin adda baasuuf kan isin fayyadan baay'ee jiru egaan haala kanaan originally fi fake ta'uu adda baasnaa jechuudha odeeffannoo dabalataaf subscribe like gochuun dagatina gaaffii fi yaada yoo qabaattan comment irratti nuuf barreessaa bye bye